qurxummii balleessina galaana boysina osoo jedhan galaanni oromiyaa guutuu waliin ga'e. Wakaloo reefu tammaan kokkisi walaloo reefu deemtu tammaan kokkisini na kokki. Kanaafuu wanni inni jechuu barbaadu Jawaar jaalala akkana sii qabnu kan tokkummaa hawaasa akkana agartu kan dafiiti walitti tasgabbaa'aa amaanaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyitti kennanne jetta. Amaanaan suni akkuma anaaf ati beektu taate. Oromoo ko baay'ee sin jaalladha waan ofiidha. Jawwee baay'ee sin jaalladha sin kabaja. Ati jechuun Oromoof akka kan koo daayimandii edeen gizee hundaan awwaama. Itoophiyaan kun Oromoo nyaachaa kan turte ajjeesaa kan turte ammayyuu qawwee qabattee biyya keenya keessa galtee ammayyuu nu ajjeesaa jirti. Nagaa kan jedhamu Jawwee saatii kana keessatti I don't think so. Ummata Oromoodhaaf ummata kanaaf jechuudha. Bilisummaa jechuun maal jechuudha? Bilisummaan ummata kennaaf barbaachisaadha jennee wareegama qaalii irratti baasaara. Kana jechuun immoo ummata Oromoodhaaf bilisummaan duraan dursee maal akka ta'e jaarmiyaan cimaan nu barbaachisaa jettan miti? Erga jaarmiyaan cimaan nu barbaachise waraanni cimaan hoo waraana adda bilisummaa ummata Oromoodhaaf kan cinqamu kan wareega qaalii kafaluu fi ummata Oromoo akka gaariitti eegu nu barbaachisaa moo nu barbaachisu jettanii yaaddan? Gaafiin qabaa nuti yeroo hedduu gadi baanee warri Awurooppaa Ameerikaa biyyoota garaagaraa jiru gabbaanee sagalee ta'e ibsamna. Garuu ati mootu yeroo hedduu biyyoota Arabaa hin deemtu ijoolleen biyya Arabaa jirtu gabbaatee madaa ofii ibsachuu hin dandeessu. Maaliif biyya Arabaa hin deemne ka ummata Oromoo bira yeroo hedduu dhaabatu Awurooppaa caalaa ijoollee biyya Arabaatti kushiina keessa dhaabattee isaanii ka ummata Oromootti sagalee ta'ullee maallaqaan taanan gabbaanii aarii ofii hin baafatan takkallee nuti hiriira baanee aarii keenya baafannaa gabbaanee waan dandeenyu dubbanna. Maaliif biyya Arabaa hin deemne? Waraabessan niitii ufii gaafata. Namichi kan kee mataan qabu yoo mataa qabaate si waraabes galati irra barbaadaan dhufu. Yoo mataa qabaate waraanuu fi alaan lakkise bineensiman ittiin seenu. Yeroo fuusiin armaanitti dhoote innilleen harka qaba. Gara keessa buusa mataan qabu. Mee gurri allafanaa kaayaa jedhu. Gurri hin qabu. Akkam hin qabne sumbir taa'anii hin nyaanni jedhani. Si gurri ka'ee hin ba'u hamdaa kana. Gurri hin qabuuf hin dhageenye gurri hin qabu. Oppidiyoon sun taatetti gala. Taabba gadaa sifit oppidiyoon. Taufuma intala garaacha sifit oppidiyoon. Gurri hin qabdu waan tolchuu jiran kan hin dhageettu. Hamanu guban. Kabeen guban, haman guban, kamidaan irra faatan. Jawaar Mohammad warri isa nagaa irra barbaadan kan waan awwaloo abdii dubbatu fitan keessa dhageenya. Abaa'oo shanee qulqumaa hindi balleessa haadha abbaa isii qulqumaa abbaa ufan kuncufin. Fiqaatu tasammaa maaldhaan qurxummii dhaamanii argum keessa teenne garra galaani balleessan suni uummata kanaa miti warri isanirra naga barbaadan kana Jawaari kiyyi nagayi kun hin fudhatama. Waraani nagaan buusu anu filaa siigan waraani kun nageenya kun hin fudhatama. An akka kiyyaatti yaada kiyyaatti nagaa oofanka eegi mootummaa Itoophiyaa Duddu yuubitu kan yoo waaqni namaa godhu malee waaqni waan hin dandeenye hin qabu. Tunagaan. Qabsoon dhiigni ilmaan Oromoo kan dhangala'aa jiru kun si haa galateeffatu. Taani Jawaar keenya qabsoo Oromoodhaan adda durummaadhaan fincila diddaa gabrummaa calqabdeeti xumura gabrummaatiin injifattee irraa aantee qeerroo fi qarree Oromoodhaan miliyoonaan itti bobbaaftee kaan wareegamee kaan qaamaa irratee atilleen injifannoo kanaan gammaddee hoogganoota keenya waliin qabattanii alaa galtanii jechuudha. Yeroo sanitti ati amantummaa isaan bira qabaachuudhaaf kompiitara kan kee akka isnaayiparaa ittiin falmachaa turte san hunda warra kanatti galii goote an nama nagayaati
nama qabsoo Oromootiif hifaaju Oromoo fi Oromiyaan akka miidhaman hin barbaadu isinis immoo akka OPDOtitti qooda guddaa qabdanii walumaan uummata Oromooti wajjin wal qabannee jiraannaa jetteeni jechuu isaan yeruma sanuu mormii isaanii garagalchanii siidaa Haayile Sillaasee Minilik dhaabanii aanolee fi calanqoo irraanfachuu calqabanii jechuu waakkachuu calqaban kanaan booddee duuba tarkaanfiin isaanii odoo ooleen bulin itti fufee jechuu addi bilisummaa Oromoo waraana kana kan dubbii fide waraanni kunillee karaa nagaatiin galee mootummaa kana keessatti qooda isaanii barbaachisu argatee ummata Oromootiif qabsaa'aa taanaan isaanii waliin haa qabsaa'uudhaan walii galtanii koree teeknikaa humtanii waraanni suni hamma tokko irraa qabattanii galchitanii jechuudha. Isin kabajaaf, isin jaalalaaf, isin amanuuf waraanni san gale. Waraana sanis galchanii fixanii isinis hidhatti isin darbanii Haacaaluu Hundeessaa kan nuti akka ijaasitti ilaallu ilma xiqqaa wallistoonni baay'ee isa dura turan. Garuu inni kan boodarra dhufe kuni qaanqee qabsoo Oromoo ta'ee mul'ate jechuudha. Isa kanallee dhabne sillee akka nama dhabeetitti silaallannuti dhugaa Rabbi amma tarabbiitiif as jirta malee ta isaaniiti nutillee abdii kutanne akka sabaattillee abdii kutanneeti yaa Rabbi atumaatu nuun fedhe barabaraan Itoophiyaan tun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuun fedhe yaa Rabbi ati nurraa guutu jennee waan goonu dhabne qeerroo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhumee kan qaama irratti kan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha wabiin Jawaarilleen qawwee kana kabajnee hoggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha sababii waraana kanaan haa badu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettan waa abdattaniiti malee namni duraa duubni qullaadhaan karaa nagaan jedhu jechuun impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama karaa nagaa hin beektu nafxanyaan abbaan kan keessa Jawaar akkasuma dhiibamee ardooma isaa keessaa bahee daangatti gale odoo guyyaa tokko hin qoflin abbaa kan kee baran na nyaachisee na guddisee baran odoo guyyaa tokko gammadee hin qoflin ardooma isaa keessaa baqatee boordaratti galee odoo nafxanyaan maqaa hamaanuun arrabsitu saniin ihee tonkola nyaattee odoo abbaa kan kee arrabsitu maaliif deemtee ijoollee tana jaaniin abbaa kan keetiin gandi keenya maaliif ijoollee tana magaalaa meeqa dabarsitee achiin barsiiste gannaan akka nuti somaa baloon dubbannu akka nuti harkaan ijoolleen kan qaban bakka deemnetti irraa qooddanna jala deemaa ijoollee barsiisaa jeen gandaan duuba sirna abbaa kan keetis nyaachuudhaaf rabbiitu guyyaan isaa keenyaan fudhate malee nyaachuuf abbaa kan kee ari'aa bahe atillee yeroo akkasumatti itti deemtu yeroo sissi ajjeesuuf deemu sabni Oromoo karaa nagaa wanni karaa nagaa si caalaa namni barbaade hin jiru Hayilee Fidaasiitu seenaarraa nu himaatu jaarraan abbaa gadaa falmachaa ture karaa nagaa ni dadhabe sirni ati namni si keessaa si caalaa Oromoo keessaa sirna kana kabajaan jaalala waliin haa jiraannu sirni dabre kun sirna gurraachawaa waan waraqaa haaraatti barreessine waliin haa jiraannu jetteen fudhachuu hin dandeenya jechuudha isaan ni baran isaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu Oromoo salphisu dubartii Oromoo gudeedu intala abbaa dura gudeedaa jiran ijoollee daa'ima hoggaa shanii fuudhanii billaan qalan abbaa keettu gaara jira jedhanii sirni kun sirna Oromoof tahuu miti sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboomte irratti ilmaan kan keenya guddifnaa jenna ati maal abdatte Abiyyi Ahmed ni dhaadate Abiyyi dhaadateeti Oromoo akka hoggaa kuma isiin kaanettiin cabsaa jedhe akkami cabsa akkaataatti cabsu hunda lafa kaatee jechuudha amma ati naannoottee Oromoo yaada Oromoo kana irraa fuuta inni kana keessa yoo waasi godhe Oromoon hoggaa kuma tokkoomi hoggaa kuma sadii cabdi jechuudha hoggaa kuma sadii cabdi Jawaar rifeensi irraa buqqa'ee jennaan Oromoon hoggaa kuma sadii cabdi kanaaf nun galaafatin Jawaar keenya nuti si jaalanna si kabajna si amanna dhugatti onnee qabda dhugatti murannoo qabda dhugatti gootummaa qabda obboleeyyan kekkee akka keetii gootonni marroo dirribsaa afaan gaara jiran isaan kanas qabsoo isaan deemaniin kana tasgabbii ilaali yaada ummanni Oromoo si dhaammatu kana tasgabbii ilaali kanaaf nuti miidhamne Jawaar nuti ni salphanne nuti ni xiqqaanne impaayira san keessatti arraan tana ilmi namaa ibiddaan gubachaa jiru harka ilmaan Oromoo akkana muranii dur harkaas hin muran arra guddaa muranii akkana faannoon qabattee teessin jettu faannoo isaan hidhachiisan faannoo
hidhachiisanii fannoo sana abbootii gadaa jilbifachiistee rasan guyyaa tokko nama 14 dubartii ulfa abbaa manaa fi haadha manaa barsiistota barattoota jilmaadhaan ilmaan Oromoo sirna duguugaa jiru kana keessatti ati akkamiin nagaa nuuf fidda Jawaar keenya akkamiin nagaa nuuf fiduu dandeessa kanaaf wanni si dhaammadhu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ka taa'ee si hamatu gufuu haa ta'u ka dhaabbatee si hamatu gubbee haa ta'u kan si hamatu ammoo diina Oromooti malee fira Oromooti miti beekadhu Oromoon si hamatu tasumaa hin jirtu beekadhu siin dhaadatti Oromoon kanaaf wanni nasiin jedhu tasgabbaa'ii ija tasgabbii qabdullaali ummata Oromoo konkolaataa namaara hallayyakkute dhuga bireeka qabee jetti ati bireeka hin qabne namichi bireeka qabuu jechuun ummata Oromoo keessaa waraana sandachaasu mana Oromoo gubuu dhiisu haadha Oromoo qaluu dhiisu bireeka hin qabne namichi itti oofaa jira kanaaf yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne itti dhabamna lafti lafa seenaa taatee haa haftu saba bilisummaa malee miti hujachuu nuti akkana taanan kanaaf baay'ee galatoomii abjuu tokkoon akka Jawaar abjuu tokkoon himuu barbaadu ilmaan Oromoo nama hedduun na dhaggeeffataa manguddoon Oromoo na dhaggeeffadha abjuu kiyyaan gaafa Jawaar nyaata lagatanii akka malee miidhaman sani Jawaar kun helikooppitariin dhufe helikooppitariin isaa duubni isaa odaa qaba odaa guddaa jiidha ammoo ka biyyee wajjin akkasuma hidda keessaa ol baqqa'ee namba pileetii helikooppitarii kanaati kan dhufe bildingii guddaa gubbaarra amma na dubbiste ati yeroo ati na dubbistu hin dubbattu ammoo afaanin uffattee akkuma nama normaala uffattee warra sikuriitii jira warra gurguddaa adi namni tokko hin dubbatu helikooppitariin kun bildingii guddaa dhaabbatee jira ani amma niin dhufe si dubbisuuf yeroo nan dhufu nama uffata aadaa uffate duubra xixiqqoo qarree malee namni tokko simachuu hin danda'u jedha niin seenee yeroo laalu an uffatuma normaalaan uffadhe saalfadheetiin deebiitiin uffata jijjiirradhe jee mana deebi'e yeroo na mana deebuun hirriiba keessaa ka'e helikooppitariin kun biyyeen buqqaasee deema odaa kan duubarraa dambal giriinii baala giriinii Oromoo baay'attiin himee beekadhu har'aa miti tokko lammada ergaati lagannaa sanirraa baatee galte booddee mana wahii mana guddaa keessa teenye nyaata nyaata kana aananii nyaanna atiitu nutti naqa amma Jawaar kottu nyaadhu jaan lakki hin nyaadhu mana tokko kan odoon jaaru jiru hidhamee jira mana kanaan fixaa jettee madoosha mismaara xawlaa waa sadeen kan fudhattee lafaa kaatee jechuudha kanaaf abjuu kiyya kana nama hedduuttiin himee Oromoo Ameerikaa Awustiraaliyaa biyyallee bilbileetiin himee kanaaf abjuun diriim kan turuu jetti faranjiilleen abjuun kiyya